Buutee balaan buutee hawwii waan isheen jettu argitanii hawwii fi Mustafaanii mucaa muubii tuubii jedhamu sanaa yaa gareedhuma ushummaa Sumayyaati natti fakkaatanis jarumadha. Gareema isaatii achi maal jedhe seetanii waan hundumaayyuu dubbiidhaan hiiknaa mariidhaan hiikna kanaafuu Sa'iidoo dhaqnee gaafanna bakka inni hojii isaatti nageessaayyuu jara nageessaa jedhe. Eenyuun hawwii fi Mustafaa argatee jechuudha. Hawwiin maatii hawwii masaanuu maal inni duruu masaanumaa gaafata. Sa'iidoon jette Sa'iidoon Sumayyaan barbaadu. Bilaammaa waan isheen jettu naa Sa'iidoo bira dhaqan garuu Sa'iidoo waan biraa jedha gudiidha. Amma dhumatti dhaggeeffadha viidiyoo kana garuu laayikii godhaa dhugaa dubbachuudhaan laayikii gochuu diddanii maa isin garuu ani itti du'ee qofooree boolla keessaa infoormeeshinii waa'ee Sa'iidoo isinii fide isin garuu laayikii hin goone isa silaafa laayik gootonnaan simchatanii komantii manaa xafaxaftan. Innaa hawwiidha maal jedha seetanii Sa'iidoon hawwii maatii Sa'iidoo Sumayyaa hin barbaadu. Sumayyaan barbaadu ni ijoollee isaa barbaada. Yoo barbaade Amiir haa fudhatu. Qalabatii isaa godhatu. Haa fudhatu mataatti haa battatu. Amiirii garuu Sa'iid kan barbaadu ijoollee isaati. Ijoollee isaa immoo fidaa ijoollee isaa nuuf fuudhaa jette. Innaa yaadni Sa'iidoo akkasii qaamanis dhaqxanii gaafachuu dandeessu. Anamma Sa'iidoo beekutti jette. Inni maayidhaan beektan mucaanii Sa'iidoo situ beeka amma tokko Sa'iidiin hin beektaa amala isaas hin beektaa fedhii isaas hin beektaa waan haasoftanis beektu manattis wal faana jirtu waan ta'eef dhugumatti Sa'iidoo waan inni barbaadu inaaffaatu akkana isa godhamu maqaan isaa eenyudha. Amiir qalabatiin godhaaf nan fuudhannaan inaaffaan akkana isa godhaaramu dhuguma Sumayyaa jaallata. Sumayyaa barbaadaayyuu. Jaallatan hin barbaadaayyuu deeffachuu barbaadaayyuu moo ijoollee isaa qofa barbaada moo inaafiitu akka kana ta'aa jira amma isheen Amiirratti intini jennaan hawwiin deebii akka kanaa deebistiif jechuudha. Garuu dhaqneetu gaafannaa Sa'iid nama amala qabeessadha. Haasaadhaan dubbii taa'anii mari'achuudhaan nama hiikuu danda'u waan ta'eef bakka inni jiru hin deemnaa siin geessee tananii hin deemnaa jette. Egaa yeroo Sa'iid bira dhaqanii waan isaan jedhan egaa ilaalla. Ani isaan keessaa kanan addatti dhufee fi dubbii adda baasuufidha. Maalumaaf maatiin hin yaadde miikii kunuunsaan jira jedhe lafee hin cabe. Miikii kunuunsaan jira waan ta'eef hin fayyaa yaadda inaati. Garuu Sa'iid irraa adda baafachuu qabnaa jechaa jechuudha gareen. Miikiin sun inni lafee hin cabes akka miidhamettan himaa jedhe. Achumaanis otoo hamma kana wal miidhuu baannes jedhee ittan himaa. Maal Sa'iidootti isaan miidhe moo saantoo utaalee hamma kana ta'ee wal xaxee wal kuffisaa oole hindee. Hawwiin dhaqxeetu as dhufanii dhufanii eenyutu si faana haasa'uudhaaf dhufanii. Sa'iidoon hojii hojjetaa jira. Dullaa ol qabatee maal gochii dhufu iddoo kana. Bakka cagaduuf jechuudha. Haadha ishee cagadu. Tokko malee hundi ishee cagaduuf ture. Asti gidduu galanii harka ol qabe mucaan jiwa dalaa harka ol qabatee si faana haasa'uu dhufee harka kennateera. Akka hin tuqamneef harka kennatanii taa'anii haasa'uu xuruu faxfat jechuuf. Maal gochiina bira dhuftanii Sa'iidoo maal gochiina bira dhuftanii cirraash iddoo hojii koo dhuftanii jedhe eenyu faana dhuftanii mootii jedhe. Inni kaleessa sinan qannaan asitti immoo dhuftanii jedhe. Guma mana dhufanii gareema isaaniiti waan ta'eef dhuftanii jedhamanii qofaa dhufe eenyu faana dhuftanii duubaan eegaara warri kaanis dhufanii isaan achi lafee dhidhiibu maal dhufu. Achi suutuma taa'anii jechuudha jaarsummaa dhufanii taa'anii eenyutti meddoo jedhee qaawwii fa'aati jechuudha. Mustafaa fidee dubbii mariidhaan hiiknaa Amiiris miidhameera. Maqaan isaa eenyuun lafee hin cabe. Jaarsummaan taa'ameetu akkuma dura jedhan jechuudha. Dubbii adda baafachuu dhufnee gaaffii akkasi gaafannuuf garuu kan si gaafannuuf garuu dhiifama naa godhii jedheen. Ati Sumayyaa gara fuulduraatti jaallattee barbaaddeetu moo isheen Amiir faana qubeedhaan godhadhatti hiruma jennaan dhuftee jedheen. Jennaan Sa'iid maayidha seetanii durayyuu namoonni tokko otoo hin beekin jechuudha. Yaada nama argaan ture isheen nama argannaanii akkas ta'aa jira inaafeetu akka kana ta'aa jira
malee dura dhiiseera irraanfateeras dhiiseera jedhani. Ani garuu ati hin agarre malee Sumayyaa barbaacha'anii iddoo ani hin dhaqne hin jiru. Gondar illee dhaqeen ture Sumayyaa barbaacha. Akka amma haasa'amu miti. Ani yooman ishee dhiise takkaayyuu isheen dhiisneedhe. Namoonni baay'een kan jedhani ijoollee isaa qofa barbaada. Ijoollee isaa argannaan isheen barbaadu jedhu. Ijoollee isaa harkaa fudhachuu yookaan ijoollee isaa barbaada malee isheen barbaadu jedhu namoonni baay'een. Ijaa ishee bahuufidha inni. Hamma isheen isa naannessitee gatii ishee kaffalchiisuun malee dhuguma Sumayyaatti hin deebi'u jedhu namoonni. Ani garuu ijoolleen koo haadha isaaniirraa guyyaa tokkoof adda baanii akka jiraatan hin barbaadu. Ijoolleen koo haadha isaanii faana akka jiraatan hin barbaada. Kanaafanii dhufanii haadha isaanii fi abbaa isaanii gidduutti akka isaan jiraatan guddatan barbaade malee ani kophaatti ijoollee bichaa maalan itti godhaa? Ijoollee haadharraa fageessee ijoollee koo miidhuun barbaadu ani hir'inatti agarsiisuun barbaadu. Ani Sumayyaas ijoollee koos nan barbaadaa jedhe. Inni otoo isheen ani haadha manaa namaati jettuuti akkamitti akkasitti deema? Haadha manaa namaarraa fagaachuu qabanni. Dhuguma viidiyoo irratti garuu Sumayyaa yeroo dura ani haadha manaa namaati baalatidaariidha jechaa turte. Waanuma dhageenyadha jechaa turte. Dura akkana jechaa turte booda hillikii keessa galte malee. Otoo isheen akkas jettu irraa fagaachuu dide. Kaleessas immoo yeroo na waamanii ofiisa garee waammateetu na waamee gareessa waammatee na waamee yoo miidhamanas namni hon jedhee jara dha'ee hin jiru. Ani jara waan arreebes waan an tuqes hin qabu. Ofiisaanii adda qabu maal ta'uuf jedhanii miidhamuu ni danda'u. Amiiri otoo adda hin baafatiin haadha manaa namaa kana nikaa irraa hin buusne nikaa irraa hin buusne. Haadha manaa namaa qalabatiin godhadha jedhe isheen iyyuu guyyaa sana diddee qalabatiin godhadhu jette waan beektuufidha. Haadha manaa namaa ta'uu waan of beektuuf diddee yookaan isheen illee kuttee adda narraa hin baane. Garuu amma ani immoo kan ani barbaade yeroo baay'ee yoo erga ana faana diddee ana faana jiraachuu hin barbaanne ana faana jireenya itti fufuu hin barbaanne ijoollee koo akkanatti agarsiistu kana ni gaafachaa ture dirqamaan miti. Seeyidoon as gidduutti gaaffii tokko gaafate mucaa sana immoo bisan jechuudha. Amma isin Seeyidoo Sumayyaa wajjin wal argaa jalqabdanii turtaniittu jedhe. Amma wal argitan kana keessatti ijoollee koo argitee beektaayyuu jedhe. Biratti ijoollee koo argitee taanaan akkan hin agarree. Akkas taanaan Sumayyaan ijoollee koo dhuguma Gondaritti gashitee haadha ishii biratti gashitee reeyyii jennaan hin beeku garuu ijoollee biratti argee hin beeku jedheetu. Amiiris kan inni akkana godhuu fi akkaataatti dhufe waan beekuufidha. Waan meeqa wajjin taatee quraanatti qaraarsistee maal jettee gara sammuu isaatti waan isa deebistee fi inni immoo isheen anarraa gatii guddaa qabdi bakka guddaa qabdi jedhee akkanatti yaadee. Si waliin immoo akkanatti nikaa qabdanii hin beeku waanuma adda baatan se'aa jedhaa kaasa fuudha. Jaarsummaan har'aa dhumni isaa maal ta'e seetanii Seeyidoonii nan barbaada jedheera. Ijoollee koos nan barbaada jedhee garuu kana booda Amiir namichi jedhamu sunii fi baaldaraboonni isaa Sumayyaa biratti akka hin argamne. Kana booda viidiyoos akka wajjin hojjenne wal biratti arguu hin barbaadu. Kana booda immoo birattis hin argamu maal jedhee hin beekuun ture dhiifama naa gaafatu. Dhiifama nan ga'a Amiir jechuudha. Dhiifama nan gaafatu taanaan gana kan koof kansaa ganaadha lolli itti fufaa. Kan koof kansaa itti fufaa. Kana ala garuu Sumayyaan nikaa qabdi jaartii kooti haadha ijoollee kooti wanta akka kanaa hin jiru. Ani eessattuu ishee arguu hin danda'a. Kana booda namoonni ishee faana baay'ee ta'aniiru jamaan ishee baay'eedha waan ta'eef namni ishee natti agarsiisu kana booda hin dhabamu. Namni nageessa iddoo isheen dhokattee'u nan argaani. Kanaafuu irraa fagaachuu qabu bakka. Yoo nagaan haa bu'u jettee irraa fagaatanii Sumayyaa irraa fagaatanii dhiifama immoo naa gaafatanii otoo hin beekiin haadha manaa kee ta'uu nikaa irraa qabaachuu kee otoo hin beekiin waan hundumaa goonee akkanatti qalabatii qopheessine minaamin jedhanii dhiifama naa gaafatanii Seeyidoon ta'uu qaba bakka. Kanaa ala nullee hin dhiisnu bakka.